haul jaalatanii wajjin jiran malee jaalala bakka fedhiidhaan alaa wajjin jiraachaa jiru. Sababa sanirraan kan ka'e nama kana duraan onlaayiniidhaan nan beekaa ture. Eeggan dhufee immoo dhufee eeggan isa argee bakka isa laalee jedhee jaalala irraa na qabe. Namni immoo nama tokko hin jaalatin jettaare. Akkamitti isaan cal'isaniituma jireenya boruu osoo yaadin wajjin jiraatu haga ammaa. Anis isaan hin beeku amma anis hin beeku osoo hin ta'in jaalala hiriyaa ta'eeti qabdaa. Hiriyaa xiyyaaf nan qaba. Garuu sajaalata akka ishiin miidhamtu hoo hin barbaaddu moo hin barbaaddu? Yeroo baay'ee deddeebitee hin barbaadu naan jettee jirti ishee. Isaa ishiin hin barbaadu naan jettee jirti. Lamaaniyyuu ana bira jirta ana mari'attee kaatee achi dhaquu qabda turte. Lamaaniyyuu jechuudha. Waa'ee jireenya kee wanni si galchuun jiru. Lamaaniyyuu kee dhiisi. Wanni si galchuun qabaqas. Nu nagaa keenya galata rabbii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha. Ordoftoota kiyyaa akkam jirtu baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Warri haaraan akkam biratti bareeda bashannanarra jirra qophii masqalaatirra jirra jechuudha. Masqala mootii ayyaana isinoo akkamitti qophaa'aa jirtu isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beektanii kaleessa viidiyoo isiniif hojjennee gadhiisnee turre. Aadde Mastuunis na dhoksitee viidiyoo akkasiisan hojjettee isiniif maxxansitee jirti. Anis immoo waan natti dhagahame waan keessi kiyyaa itti miidhame tokko isiniif qooduu yaaleen ture. Namoonni hedduun keessan sobdaa soba kee eegalteertamuu birriidha jettee wantoota hedduu jettanii sun rakkoo hin qabu jechuudha. Suni rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Egaa wanti asirratti beekuu qabdanii hiriyaa gaafa baafattan laallachaa baafadha jechuudha tokkoffaarratti. Egaa soba saa ta'u dhugaa saa ta'u mucayyoon tun garuu viidiyoo tokkicha kanaan hin dhaabbattu. Waan irra jirtu hundumaarrattu egaa arguun keessan hin oolu hagam akka isin dhugaadha jettanii fudhattanis hin beeku jechuudha. Garuu ani isheen na dhoksitee viidiyoo hojjechuu ishiitti osoo naan hin mari'atin baay'een aaree kan jedhuu fi yaada tokko tokkoon isiniif qoodee gaariidha jechuudha. Hundumaafuu wanti bade hin jiru. Egaa yoon balleessallee dhiifama isiniin jecha egaa namni kaan nama gammachiisu waa tokko naasa'uu nama gammachiisu hundumtuu karaa mataa isaa isatti fakkaateen deema jechuudha. Egaa har'a mooyyuu jechuudha. Mastuun dhuftee jirti jechuudha. Mastuun dhuftee jirti. Egaa dhuftee na bira jirti jechuudha. Amma gaafii gaafachuun barbaada. Maal gaafachuun barbaada seetanii egaa maaliif akka ishiin na dhoksitee otoo dhimmi kun iccitiin kun osoo jiru na dhoksitee otoo viidiyoo hojjetti tokkoffaarratti isa kana nan gaafadha. Lammaffaarratti immoo akkamitti akki ishiin obboleessuma ishii jechuun hin danda'ama. Hiriyaa ishiitirraa jaalallee ishii akkamitti akka ishiin barbaadde kana naaf haa ibsitu jechuudha sinafootti. Maaliif jennaan namoonni hedduun achi taa'anii qabeenya isaanii hoggaa meeqa abbaa manaa isaaniitirratti ergu garuu inni asitti shamara biraa fuudhee irraa kan daa'ima uummatee jiraatu hedduu waan jiruuf waan arginuufi waan arguufi jechuudha. Keessi kiyya kan quuqamuuf shamarran biyya Arabaatii fi dhugaa dubbachuuf taanaan kana fakkaataa. Amma ani mastuu nayyaama jechuudha. Xinnoo ishiin natti dhiyoo hin jirtu akkuma ta'ettis ta'u dhaqee yaamee egaa ani akka ishii dhoksee viidiyoo hojjechuu hin barbaadu. Maaliif aaree waanan jiruufi gaafachuun qaba jechuudha. Sababbii ishiin na dhoksiteef. Sababbii ishiin immoo osoo anaan hin mari'atin kaatee wanti ishiitti ulfaatee viidiyoo hojjettuuf kun maalidha? Akkasumas immoo mucaa ishiin jaalatte kana gaafatteerti moo hin gaafanne kaa'isa viidiyoo keessatti dhaggeeffattaniirtu hin gaafanne akkuma jettu gana gaafachuudhaaf deebii isinirraa eeggachaa jirti. Deebii warri qabdan kennaafi. Anis garuu gorsa hamma tokko waan na barbaachisu waan narraa eeggamu waan shamara takkarraa eeggamu nan laadhaaf jechuudha. Egaa gamanumaaniin mastuu yaamee mastuu dubbisa jechuudha. Tariitii ishiin maaltu si galchellee jechuu dandeessi. Ani immoo dubbachuun koo hin oolu. Maaliif shamarri takka
gaafa hiriyaa ishiitiin miidhamtu baay'ee nama aarsa waan ta'eef baay'ee nama gaddisiisa waan ta'eef ani aartee dhiistettu nan galchu jechuudha. Dhimma kiyyaa miti. Kanaafuu ani ishii nan gaafadha jechuudha. Yaamee faana turaa isin. Egaa laayik, sheer, koomentii, sabskiraayibii gochuudhaan warroonni haaraa taatanii viidiyoo ergaa qaburraa waa barachuu dandeessu isiniin jedha. Turchuudha yaamee fideen jira jechuudha. Xinnoonarraa illee hiixuu jiraattu ani yaamee fideen jira jechuudha. Egaa tokkoffaa irratti akka baay'ee itti aaree ittan hima. Lammaffaa irratti immoo osoo maaliif anaan hin mari'atin viidiyoo akkasiin hojjette sababaan gaafadha. Dirqama kaa namni tokko nama wajjin jiraatu tokko ittiin mari'achuu qaba. Ittiin mari'atee dubbicha san adda baasee ka'ee mee anaan hoo ati erga akkana naan jette hordoftoonni kiyya maal naan jedhu jettee viidiyoo hojjechuu qabdi turte iyyuu mee asumarraan gara ishiitti isin dabarsa jechuudha. Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessanuyyuu nagaa jirtu hannagaa kootii galata waaqayyoo siniin jechuu jaaladha. Hin beeku garuu hinaan waan na yaamteefillee hin beeku. Gaafii narraa qabdu osoo naaf dhiyeessite dasna jedha jechuudha. Tole gaafii nan sirraa qabu tokkoffaa irratti baay'ee sittaare. Maalirraan kan ka'e? Na dhussitee viidiyoo hojjechuu keetitti. Jechuun viidiyoo hojjechuu mirga qabda. Garuu waan marii ta'e tokko ana otoo si bira jiru ana bira oduu ana guyyaa tokko gaaf tokko naan mari'attee hin beekin viidiyoo hojjechuu keeti. Lammaffaan immoo akkamitti jaalallee hiriyaa teetii fudhatta. Akkamitti isa wajjin jiraachuu fi jireenyi si hawwisiise. Kana qofa naaf deebisi. Maaliif dhugaa dubbachuuf taanaan amma namoonni hedduun soba se'a. Namoonni baay'een akka miidhamanii yoo arginu baay'ee keessi kiyya nagadda jechuudha. Kanaafuu maaliif hiriyaan ta'e akka miidhamtu barbaadde ofii keetii immoo jaalaluma keessan qofa yaaddamee hordoftoota keenyatti himi. Eshi rakkoo hin qabu. Duraan dursee maaliif viidiyoo osoo anaan hin mari'atin viidiyoo hojjettee naan jettee dogongoras ta'u sirris ta'u ana waan natti ibse fakkeenyaaf namni tokko waan godhu hin beekamu dire waan natti ibse san hojjedhee jira. Lamin ani baqa dirqama immoo dhufee si'iin mari'achuudhaaf wantan godhu bakka hin deemsa si'iif mari'achuudhaaf baay'ee tokko sa'aatii sanitti wanta natti mul'ate viidiyoo hojjechuudha. Lamin nama kana baay'ee tokko jireenya wajjin jiraachuuf hawwii guddaan qaba. Ana bira darbee viidiyoo maaliif hojjetama? Fakkeenyaaf wantan hojjetu ani hoon dadhabe fakkeenyaaf si gorsee haa dadhabuwan. Si gorsee yoon dadhabe viidiyoo hojjetta. Yookaan immoo gorsa kiyya isa fudhachuu yoo dadhabde taariitii obboleewwan kiyya kanan biroo maal naan jedhu jecha kanarratti hojjette akkasitti yaaddee hojjetta malee. Akkamitti namni mana tokko keessa jiraatu garaa wal dhossee gana uummata bal'aa irratti wal baasa. Ta'us kan namni tokko nama tokko beektaa munni tokko gaafa abidda keessa goote hin aara malee hin boba'u. Silazaa ani immoo waan natti fakkaate hojjedhee jira jechuudha. Inni lammataa dammoo gaafii lammata na gaafatte irratti akkamitti hiriyyaa teetirraa fudhattee naan jettee turtee mutire an viidiyoo duraatti irratti illee hojjedhee jira. Najaroonni kun lamaanii duraayyuu haul jaalatanii wajjin jiran malee jaalala baqa fedhiidhaan alaa wajjin jiraachaa jiru. Sababa sanirraan kan ka'e nama kana duraan onlaayiniidhaan nan beekaa ture. Eeggan dhufee immoo dhufee eeggan isa argee baqa isa laalee jedhee jaalala irraa na qabe. Namni immoo nama tokko hin jaalatin jettaare. Akkamitti isaan cal'isaniituma jireenya boruu osoo yaadin wajjin jiraatu haga ammaa. Anis isaan hin beeku amma ani hin beeku osoo hin ta'in jaalala hiriyaa teetii qabdaa. Hiriyaa xiyyaaf nan qaba. Garuu akka ishiin miidhamtu hoo hin barbaaddu moo hin barbaaddu? Yeroo baay'ee deddeebitee hin barbaadu naan jettee jirti isheen. Isaa ishiin hin barbaadu naan jettee jirti. Maaliif hin barbaadu? Namni kun immoo yeroo baay'ee kara keessattiinis yeroo bilbilanatti haasa'u mina
baay'ee tokko gaddee bu'aa jechuudha. Sababa sanirraan kan ka'e ati immoo bakka ishii bu'uu fi barbaadda jechuudha. Bakka namaa san bu'uu yaaduu irra jaalalleewwan lamaan kun akka walii galan gochuu hin dandeessu ati. Lamin nama tokko itti himta malatti ni tuqa. Ati ofii keetii kan waan barbaaddeef ishiin addaan baatee akka isii wajjin jiraattu. Anama lamaan nyaanne waan hundumaafiyyuu jechuudha. Ani jaaladhee jira nama kana amatiirra dubbii gabaabatti. Jaalattee dirqamaan immoo iyyuu jaalalli hin ta'u siigale. Maaltu beeka ta'uu danda'a. Jaalalli dirqamaa hin ta'u. Hiriyaan teessuni tarii isaan waa'ee jireenya isaanii boruu irratti wal dhabuu danda'u. Tarii akka hiriyaa tokkootti isaan lachuu erga isaan lachuu beektee isaan lachuu san gorsitee akka isaan waliin jiraatan jajjabeessuu qabda malee taasisuu qabda malee hiriyaa teetirraa akkamitti fudhatta. Fakkeenyaaf isiin jedhe jechuun fudhatteerta already bakka sammuu kee keessatti galchitee jirta isa fudhadha jettee galchiteerta sababa akkamitti kun ta'uu danda'a. Immoo ta'uu hin danda'u siin jedha. Waan hundumaafiyyuu ta'ellee ta'uu baateellee bar amma wanni godhu tokko hin jiru jechuudha. Wanni gootu akkamitti dhabamu? Maal isa malee namni hin jiru? Hin jiru. Isa jaalattee halaasisuma wajjin jiraachuu barbaadda. Eeyyan anis wajjin bari jiraachuu. Hiriyaa teetii hoomimmaa waan akkamiin maalti? Anamma kan ishii wani nagalchi tokko hin jiru bara. Maaltu sin galchine namni tokko fakkeenyaaf yoo waan barbaadu san dhabeetoo cinqamu yoo wanna barbaadu san dhabeetoo akka sammuu yeroo itti ta'us jira. Fakkeenyaaf ishiin yaa wal dhabanii jireenya isaanii jireenya namaa keessatti wal dhabdiin kanuma jiru. Garummoo ishiin hin jaalatti. Siigalee siinii soo kan hin barbaadu jechuu dandeessi aariin gochuu dandeessi mitiire. Ati immoo jara kana erga ishii jaalatte erga ishiin akka miidhamtu hin barbaanne obboleettiin kee kun yookaan hiriyaan teessun akka hin miidhamne erga barbaadde ofii keetii qofa yaaduun qabdu of dursuun qabdu walumaa galatti jechuudha. Tokkoffaa immoo nama sitti aanu mari'attee kaateet waan san irratti gaafa wanni hundi sii galuu dide gaafa namni kamiyyuu mala sii maluu baate miidiyaa irra baata malee callisteetuma odoo nama wajjin mana keessa jiraattu. Miidiyaa irratti hin baatu jechuudha. Maal biyya Arabaa jirta seete? Amma lamaaniyyuu. Ana bira jirta ana mari'attee kaatee achi dhaquu qabda turte. Lamaaniyyuu jechuudha. Waa'ee jireenya kee wanni si galchu hin jiru. Lamaaniyyuu kee dhiisi. Wanni si galchu. Qabaqaas hin bitanne sira ta'eef. Na galcha. Argitanii jirtanii hordoftoota kiyyaa egaa haala kanaan mufattee jechuudha. Na biraa gadi baate jechuudha. Mufattee jirti jechuudha. Sababuma kanaa maaliif na gaafattaa? Isinii galee miti. Kuni jaalala moo nama miidhuudha moo waan isaatu anaaf naaf hin galle jalqabumaayyuu egaa nama tokko gaafa itti dhiyaatanirraa gaafa jalqaba wal baratanirra erga walitti dhiyaatanii amala walii baru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan haalli akkanaa kun baay'ee nama sodaachisa jechuudha. Baay'uma nama sodaachisa. Mee waawumattuu egaa ani viidiyoodhaan alattis kophaattis yoo waan naa dhageessu ta'e gorsuu nan yaala jechuudha. Egaa isinis immoo mee maal jettuuni obboleettiin keenya kun akkana jechaa jirti. Hiriyaa ishiitiif yaadaan jirtu jechuudha. Yeroo baay'ee ofuma keenya qofa akka yaannu ofuma keenya qofa jireenya gaarii akka hawwinu hiriyaa keenyaaf jireenya gaarii akka hin hawwine mul'isa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taananii kana fakkaata. Hammaaf yeroo hin dheeressu yeroo sinirraa isin gubu turtii gaarii isiniin jiru.